Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii Kakuu Miidiyaati. Guyyaa har'aaf immoo jala bultii kabaja ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'el kan baatii Saadasaa sababeeffachuudhaan qophii addaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Qophii addaa keenya guyyaa har'aa kanaanis turtii miseensota waldaa duukaa bu'ootaa Wirtuu Shawaa Bahaa muraasa waliin taasifni qabna. Isa kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya kana keessatti faarfannaa obboloonni keenya ayyaanichaan kan wal qabatu nuuf dhiyeessan ni jira. Akkasuma barumsi kabaja ayyaanaa guyyichaa ilaalchisee nuuf kennama. Kana hundumasaa akka daawwattan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Egaa kabaja ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'elii sababeeffachuun qophii Kakuu Miidiyaa istiidiyoo isaatti isiniif qopheessedha. Qophiin kuni warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessa. Warreen immoo maatii turtan viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaan isiniin jedha. Warreen biraafis sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa koodha. Jalqaba irratti amma faarfannaa obboloonni keenya nuuf dhiyeessan dhaggeeffannee kallattumaan gara barumsa wangeelaa ceenaa. Barumsa wangeelaa boodas obboleettiin keenya faarfannaa tokko nuuf dhiyeessiti. Faarfannaa ishee booda anis deebi'een dhufaa. Isin hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuu hin dagatinaa, eessayyuu hin deemina. Barumsa guddaarraa argattu. Amma kallattumaan gara qophii addaa keenya guyyaa har'aa isiniif qopheessineetti isin dabarsa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, 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 hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, 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 hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa, hangafa ergamootaa. Mikaa'eliin hangafa ergamootaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen.
Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoo kan jaalattan, Waaqayyoon immoo caalchisee kan sin jaalate, kan nu jaalate, maatii Waaqayyoo kan taatan nagaa Waaqayyootiin akkam jirtanii, akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannu afaan keenya galataaf kan nuuf saaqe Waaqni abboolii keenyaa akka badiif balleessa keenyaa akka irra daddarba keenyaa osoo hin ilaaliin haafuu fi garraamummaa isaa nuuf baay'isee sa'a ammaa kanaan baroota baraan jijjiiree waggaadhaan jijjiiree guyyaattiin gara sekandiif daqiiqaatti gadi buusee sa'a ammaa kanaan kan nu ga'e Waaqayyo maqaan isaa kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuun uumaa keenyaa haati keenya giiftiin keenya dubroo Maariyaam uumamtoota hundaa olitti uumaa isheetii gaditti galanniif jechuun waamicha maqaa isheedhaaf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni wareegamtoonni dhugoomtonni akkuma kabajaaf ulfina Waaqayyoon isaaniif kennetti maqaan isaanii oolola kan jedhee nuuf haa ta'an. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa sa'aatii Waaqayyoon nuuf kenne keessatti kan waliin barannu mata duree kaannee akka ka'umsaatti kan fudhannu ergamaa koo si fuuldura nan ergaa kan jedhu bu'uura godhanneetu waliin baranna. Isa kanas kan argannu seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 gubbaatti ta'a. Egaa akkuma sila jedhee ergamaa koo si fuuldura nan ergaa jedhee kan dubbate uumaa samii fi lafaa addunyaa duras addunyaa wajjinis addunyaa dabarsee kan jiraatu Waaqayyoodha. Inni kun immoo kan dubbatame gama Museetiin uummata Israa'el yeroodhaaf uummata Israa'el foonitiif kan dubbatamedha. Egaa isa barumsa kana keessatti akka mata duree godhannee kaanuuf kan nu kakaase jalqaba yaadannoo manni kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqulleettiin yaadannoo guyyaa guyyaadhaan taasistuun dabalatatti immoo kan waggaa 12 kabajamu yaadannoo ergamaa qulqulluu Mikaa'elii ura godhachuudhaani. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa ji'a sadaasaa kana keessa yaadannoo ergamaa qulqulluu Mikaa'elii alatti kan qulqulluu Laallibalaas akkuma kana kan itti kabajuudha. Garuu nuti xiyyeeffannee guyyaa har'aatti kan waliin ilaallu gargaarsa ergamoonni dhala namaatiif taasisan akka waliigalaatti isa keessaati immoo kan qulqulluu Mikaa'eliin kan keessatti ilaallu ta'a. Inni biraa immoo kan ergamoota ergi eenyu akka ta'e Waaqayyoon immoo dhala namaatti ergamoota akkamiif akka ergu isanas as keessatti kan ilaallu ta'a. Dhumarratti immoo seenaa kanaan keessattuu sadaasaa 12 kana kan ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin saba Israa'el gidiraa Gibs yookaan mootii Fara'oon jalaa gabrummaa sana jalaa guyyaa yaadannootti baase jettee manni kiristaanaa kabajji waan ta'eef seena sanas baay'ee keessaa muraasa isaa hubachuudhaan dhumarratti dirqama hoogganaan tokko qaama geggeessu san keessatti fudhachuu qabu ilaallee kan xumuru ta'a. Waaqayyoon hunda keenya akka nu barsiisu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa jalqaba seenaa kanaatti itti galuu keennan duraa maalidha jennee gaafa yaadnu seenaa duubatti deebinee yaaduun nurraa eegama. Kunis gaafa seenaa kana yaadannu maal yaadanna? Abbaa keenya Abrahaamin yaadanna. Abbaan keenya Abrahaam ilma isaa Yisaaq, Yisaaq immoo Yaaqoobin, Yaaqoob immoo Yoosefin dhalchuudhaan Yoosef immoo obboloota isaa biroo wajjin ijoollee Yaaqoob jennee kan waamnu jechuudha. Kanaaf Yoosef immoo obboloota isaa 11 kan abbaa isaa Yaaqoob irraa wajjin dhalate obboleessa isaa kurnan biroo dabalate jechuudha. Nama maatiin isaa diinatti ta'ee obboloonni isaa isa gurguran kan Yoosef kana bu'uura godhanneetu gara uummata Israa'el kanatti galla jechuudha. Inni kunis maalidha? Yoosef ilmi Yaaqoob obboloonni isaa hinaaffaadhaan irratti ka'uudhaan qarshii 20tti gurgurani akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 36 gubbaatti namatti maatiin isaa diinatti ta'e jedhamee abbaan keenya qulqullin Maatiyos akkuma caafata isaa irratti nu barreesse Yoosefis obboloota isaa kan foonii wajjin dhalate qarshii 20tti gurgurame. Eenyutti? Warra Ismaa'elootaatti gurgurame jechuudha. Warri Ismaa'elootaa immoo qarshii 10 irratti buufachuudhaan qarshii 30tti warra
Gibsitti gurgurani. Warra Gibsii gama Phixifaaraatiin gurguran jechuudha. Qarshii 10 irratti buufatanii. Kanaaf inni Yoosef gara Gibsitti gurgurame kana gaafa yaannu achi deemee gabrummaadhaan akka jiraatuuf gurgurame. Waaqayyoon garuu akkuma abbaan keenya Giyoorgis jedhee abbaa Giyoorgis inni gaasicha maal jedhee Waaqayyoon uummata beela'eef nyaata kennuudhaaf Yoosef wajjin gurgurame. Yoosef wajjin godaane akkuma jedhee Yoosef gara Gibsiitti yookaan gara mootii namicha Phixifaaraa jedhamu kanatti gaafa gurguramu Waaqayyoon isa wajjin ture waan ta'eef mana mooticha kanaa mana namicha Phixifaaraa jedhamu kanaa gama Yoosefiin eebbise. Maaliif akkuma abbaan keenya ogeessichi Salamoon macaafa fakkeenyaa irratti dubbate jechuudha. Akkuma macaafa fakkeenyaa irratti dubbate uummata nyaata kennuuf Waaqayyoon isa wajjin godaane. Waaqayyoon isa wajjin godaane kun immoo mana Phixifaaraa kana eebban guute. Kanaaf yemmuu beelli itti cimaa adeemu bara keessa egaa namichi Phixifaaraan kun Yoosefin mana isaatti galchee garba ta'ee bituudhaaf kan fudhate sana tajaajila amanataa taasifatee mana isaa keessatti iddoo olaanaa irratti qabeenya isaa guutuu irratti isa muude. Kanaaf Yoosef maal godhe? Qabeenya sana kuuse. Gaafa mana kuusaa keessatti midhaan ol kaa'e. Baranni midhaan kaa'ate kana immoo biyya abbaa isaa kan ta'e biyya inni itti dhalate sana keessatti beelli ni ta'e. Kanaaf dirqama nyaata isaanii kan ta'u nyaata foonii barbaacha ijoolleen Yaaqoob gara biyya Gibsiitti godaanan jechuudha. Gaafa gara Gibsiitti godaananii eessa deemanii mana Yoosef itti gabrummaadhaan akka jiraatu itti taasifame sana mana Phiixifaaraa deemanii. Yeroo kana Yoosef ijoollee isaa obboloota isaa kana hin beekne garuu simateetu isaan keessummeesse. Sana booddeerra gaafa wal baranis egaa seenaan isaa bal'aa ta'ullee gaafa wal baran abbaa isaas gara biyya Gibsii sana keessatti fudhatanii iddoo Geesam jedhamu keessa yeroo hedduudhaaf jiraachaa turan jechuudha. Kanaaf uummanni Israa'eloonni kun haala kanaatiin gara Gibsii keessatti dhufanii baay'ataa dhufanii walhoraa adeemsa dhufanii adeemsa kana keessa Gibsiin uummata Israa'el nutti baay'atee yeroo lolli ka'ee warra faallaa keenya wajjin dhaabbachuudhaan nu waraanu nu gidirsu. Kanaaf uummata kana irratti ogummaa keenya fayyadamnee hacuucuu qabnaa jedhetu mootiin Yoosefin hin beekne ka'e jechuudha. Gaafa kana maal godhee deessistoota biyya Gibsi keessa jiran keessattiyyuu kan uummata Israa'eliin deessisan irratti of eeggannoo tokkotti kenne mootiin suni. Maal jedheeni uummanni Israa'el kuni yoo baay'atan nu booji'uu danda'u, uummata faallaa keenya wajjin ta'anii nu waraanuu danda'u waan ta'eef uummata kana yoo ijoolleen haadholii isaanii dhiira daan ta'e dhiira sana battalumatti ajjeesaa akka hin guddanne, dubartii yoo taate immoo akka hojjettuutti nu tajaajiltu waan ta'eef haa guddattu jedhaniitu adeemsa kana mootiin kun itti himeera jechuudha. Kanaaf adeemsa kana keessa uummanni Israa'el biyya Gibsi keessa gabrummaadhaan gidiraa keessa jiraachaa yeroo jiranitti dubartiin takka Raahel kan jedhamtu yeroo uummanni Israa'el gidiraa Gibsi keessa jiran kana keessatti yeroo xuubii adda addaa hojjetanii ijaarsa adda addaatiif kan Fara'oon hojjetan kana keessatti ciniinsuun ishee itti dhufe jechuudha. Iddoo hojii hojjettutti gaafa itti dhufu yeroon hayyamni hin kennamneef yeroon boqonnaa hin gaafanne adeemsa dhiphu kana keessatti dahuun dirqamatti ta'e jechuudha. Kanaaf gaafa maaloo ciniinsuun na qabeera jettee itti himattullee namni waan sana dhaga'u itti hin turre. Maaliif? Kaayyoon isaanii uummata sana hacuucuu waan tureef jechuudha. Kanaaf adeemsa kana keessa isheen dirqamatti ta'eetu achi keessatti akka deessu ta'e jechuudha. Achi keessatti dahuudhaan maaloo jettee gaafa iyyuutillee namni dhaga'u dhabuudhaan achi keessatti inumayyuu ejjedhu irraa dhiigni namaa, lafeen namaa fi foon daa'ima sanaa xubii kana ni jabeessaa inumaa gaarii ta'a irra jedhu jedhanii gara jabinaanii akka ilmoo ishee xubii san keessatti bukeessitee wajjin irra ejjettu dirqamsiisan jechuudha. Kuni kaa fedha namaati. Fedhiin Waaqayyoo maali kan jedhu kan itti aanni ilaallu ta'a jechuudha. Garuu Waaqayyoon deessistoota Israa'el kan Waaqayyoon isaan filate uummanni Gibsi keessa jiraatan kunniin
akka deessistuuf kan isaaniif laatamte deessistoonni suni sodaa waaqayyoo kan qaban ijoollee dhiiraas dhalate ijoolleen dubaraas dhalate akka mootiin isaan ajaje sana ajjeesuu hin dandeenye. Maaliif mootii sana caalaa waaqayyo isaan uume sana sodaatan uummanni sun sodaa waaqayyoo waan qabaniif. Yeroo kana dhiirri akka magaalaa sana keessatti biyya sana keessatti dhiirri dhalachuu mootiin isaanii arge. Mootiin gaafa argu deessistoota sana ofitti waame. Maaliif akka kana gootanii ajaja koo maaf hin kabajne jedhee gaafa itti ori'u uummanni haadholiin Israa'el akka haadholii Gibxii miixuun itti guddatee ciniinsuun itti guddatee kan dahan miti ofuma isaanii manatti kan dahan waan ta'eef otoo nuti argin kan dahaniidha dhiirotiin guddatan kuni jedhaniitu itti himani. Isaan garuu sodaa waaqayyoo irraa ka'aniitu ajjeesuu dhiisan jechuudha. Kana keessa raajichi Museen hangafa raajotaa kan jedhamu raajni Museen adeemsa kana keessa warreen boojii jiran kana keessa dhalate jechuudha. Gaafa dhalatus Museen akka achitti guddatuuf mootiin sun hin eeyyamneef. Maal godhee dhiirotuma dhalatanii manattis dhalatanii haa ta'u kan du'a jala darban kana maal godhe dheedhama immoo gara galaanatti deematii gataa akka hin guddanne uummanni Israa'el dhiira ta'anii akkasitti hin guddanne jedheetu sodaa qabu dubbate. Sodaan isaa kun akkuma kanatti itti fufeetu maal godhe jechuudha. Haati Musee isa deessee qarqara galaanatti gatuun dirqamatti ta'e. Ilmoodha waan ta'eef gattee deemuu caalaa maal goote obboleettiin isaa akka halaalarra teessee daa'imni sun eessa ga'ee eenyutu fudhatee akka jettee hordoftuuf obboleettii isaa qarqara galaanatti fageenyarra teessee akka eegdu taa'e. Gaafa kana obboleettiin isaa kun yommuu ilaaltu intalli mootii Fara'oon kanaa kan taate dhiqachuudhaaf gara galaana kana dhufte jedha. Yeroo dhiqachuudhaaf gara galaana kana dhuftu maal goote achi dhufteetu akka isheen daa'ima sana argitu taasise Waaqayyoon fedha isaatiin. Gaafa Waaqayyoon fedha isaatiin akka isheen argitu taasisu maal godhe dubartiin kun daa'ima kana akka fudhattuuf hojjettoota ishee ajajjee itti ergite. Hojjettoota ishee itti ergitee maal jetteeni deemitii daa'ima kana fidi qarqara galaanatti fidi jetteetu itti himte. Yeroo kana hojjettoonni ishee sunis deemanii qarqara galaanaa sanarraati daa'ima sana fidan. Daa'ima sanas isheen kan gatte sanduuqa keessa gootee akka bishaan itti galleen achi keessa waan ta'eef sanduuqa sana keessaa fidanii gaafa ilaalan daa'ima bareedaa kan nama hawwatu kan namatti tolu argatan jechuudha. Gaafa kana amma immoo tooftaa gaafatte obboleettiin isaa suni. Egaa warra Ibrootaa keessaa kan daa'imni jalaa boqate hin jira isheen sun akka hoosiftu akka guddistuutiif haadha guddistu isinii fiduu jetteetu intala Fara'oon kana gaafatte jechuudha obboleettiin Musee. Gaafa kana ishoo bareedaadhaa nuuf fidi jette. Kanaaf obboleettiin Musee kuni akka ilma isaa akka ilma haadha ishee obboleessa isaa kana mana mootitti guddattuutiif carraa kana Waaqayyoon baneef jechuudha. Kanaaf Museen maal ta'e jechuudha haadha isaa akka isa guddistuuf Waaqayyoon carraa mijeesseef haala mijeesseef. Maaliif fedhiin dhala namaa kan biraadha fedhiin Waaqayyoo immoo kan biraadha waan ta'eef Waaqayyoon akka Museen harka haadha isaatti guddatu adeemsa kana Waaqayyoon mijeesseef. Inumayyuu maal jetteeni intalli Fara'oon kuni egaa guddisi baasii fi dhamaatii kee ansiifan kafala jetteen. Haadhi akka haadhatti guddisuun dirqama ta'e otootti jiru Waaqayyoon gaafa haala mijeessu ilmoo ishee akka kafaltiin kafalamee fi inumayyuu cinaa sanatti dabalataan guddisu taasisee jechuudha. Adeemsa kana keessa Museen mana Fara'oon kana keessatti guddate. Gaafa guddatu obboloonni isaa uummanni Gibxii dhufan sun Israa'eloonni yeroo gidiraa argan yeroo rakkina argan rakkina sana ilaalee dhukkubsate. Ilaalaa yaa saba Waaqayyoo. Ilaalaa inni kan jiru mana mootii keessa wanti itti hir'ate hin jiraatu garuu dhiphachuun obboloota isaa dhiphachuun uummata Israa'el kun isa yaaddeesse. Gaafa isa yaaddessu maal jedhee warreen isaa yaaddessan sana irratti tarkaanfii adda addaa fudhateetu isaanirraa haga danda'e dhorkuu eegale jechuudha. Yeroo sanarraa kaaseetudha uummata isaatiif qabsaa'uu uummata isaa gidiraarraa akka ba'an taasisu kan eegale jechuudha. Adeemsa kanaan Museen guddatee mana mootii keessa jiraachaa yeroo jirutti dhaqa. Uummanni Israa'el kun gidiraan isaa irratti dabalaa yeroo gara yerootti cimaa dhufe jechuudha.
cimaa dhufe. Kanaaf Waaqayyoon immoo uummata kana gidiraa isaanii kana keessaa baasuudhaaf akkuma abbaan keenya raajichi Ermiyaas raajii 31 boqonnaa 31 lakkoofsa 15 hanga 16 gubbaatti jedhe sagaleen iyyataa fi sagaleen boo'ichaa Raamatti dhaga'ame. Raahelis waa'ee ijoollee ishee ni boosse jajjabaachuu hin dandeenye ijoollee ishee dhabdeetti akkuma jedhame boo'ichi uummata Israa'el kun ija Waaqayyoo dura ga'e. Maaliif hammuma hammeenyi baay'ate kana Waaqayyoon ni arga ni dhaga'a. Maaliif inni ija uume hin argu inni gurra uume hin dhaga'u akkuma jedhame ni dhaga'a ni argas Waaqayyoon garuu yeroo qaba waan hundumaatiif. Kanaaf boo'icha isaanii kana dhaga'ee Waaqayyoon waadaa isaaniif gale. Waadaa isaaniif gale immoo maal jedheeni hangafa raajotaa raajii Musee kana kaasefitu ummata kana akka gidiraa Fara'oon kana jalaa baasu raajii gurguddaa 10 raawwachuudhaan egaa seenan isaanii baay'ee bal'aadha waan ta'eef raajii gurguddoo 10 raawwachuudhaan ummanni kun akka gidiraa Gibxi kana jalaa ba'an taasiseera Waaqayyoon. Raajiiwwan kanneen yeroo raawwatu Museen deemi ummata kana gidiraa jalaa ni baasa jedhee Waaqayyoon gaafes ajaju ani arrabni koo diidaadha arrabni koo giingiidha akkamittiin ummata kana amansiisuu danda'a ana caalaa kan arrabni isaa qajeelaa kan dubbatee dhaga'amu biraan ni jira isa sana barbaade jedhee Waaqayyoon dubbate. Waaqayyoon immoo maal jedheeni kan filate Waaqayyoon isa kanaadha waan ta'eef lakkii simiti anaadha kan siif qajeelchu arrabni kee akka qajeelu dubbiin kee akka bareedu anatu siif taasisa jedheetu Museetti dubbate. Gaafa kana Waaqayyoon Museetti gaafa dubbatu Museen tole jedheetu uummata sana waliin ta'uudhaan Waaqayyo wajjin ta'uudhaan uummata sana gabrummaadhaa baasuudhaaf adeemsa eegale jechuudha. Gaafa kana eenyudha uummanni Israa'el kana kan gidiraa Gibxi jalaa baasu jedhamee gaafan gaafatame maalan jedhaa jedheetu immoo gaafate. Gaafa kana maal jedheen Waaqayyoon kan jiruuf kan turee fi kan jiraatu isa sanatu barbaada isa sana uummata sana barbaada jedhiini inni immoo eenyudha yoo jedhee si gaafate Waaqayyoodha jedhiiti itti himi jedheen. Yeroo kana Museen gara mana Fara'oon kana deeme Aaroon wajjin gaafa adeemu Waaqayyoon uummanni kun akka aarsaa isaaf dhiyeessu ni barbaadatii uummata kana gadhiisii jedheetu mootii sanatti hime. Gaafa kana mootiin kun hojii isaanii bareeraa isaanirraa faayidaa argatu bareeraa waan ta'eef gadhiisuuf hayyamamoo hin taane. Kanaaf Waaqayyoon raajii gurguddoo sirratti raawwata jedhee kan akka bishaan gara dhiigatti jijjiiramu gaafa bishaan guutuun biyya Gibxi keessa jiru gara dhiigatti jijjiiramu arge rifate garuu uummata sana gadhiisuuf hayyamamaa hin taane. Dabalate raajii lammaffaan immoo fattee gaafa samiirraa roobu uummanni gaafa rakkatu gaafa dhiphatu yeroodhaaf rifate garuu gadhiisuu hin barbaanne lakkii jedhe lapheensaa ni jabaate mootichi Fara'oon. Dabalateet injiraan namaa fi beelladni odoo nafiin guutuu gaafa dhuffatu amma rifate gaafa kana egaa deematii aarsa sana dhiheessaa deebi'aa jedheen. Gaafa kana Waaqayyo fuulduratti ba'ee Waaqayyoon kadhate Museen gaafa kadhatu roobni sun inni sunis dhaabbate fatteen sun adeemsa kana jedheetu gaafa deebi'ee fatteen sun dhaabbatu ammas gidiraatti cimsuu itti fufe lapheensaa takkaa jabaateera waan ta'eef. Dabalees tisiisa akka saree nama nyaatu isa sana immoo itti fufee itti fide isa kanaanis yeroodhaaf rifate malee uummata sana gadhiisuu hin dandeenye. Gidiraa shanaffaa immoo du'a beelladoota achi keessa jiranis itti fide kanaanis gadhiisuu hin dandeenye. Ja'affaarratti cittoo itti fide isa kanaanis uummata sana bilisa baasuu hin dandeenye akka Waaqayyo isaanii waaqeffatan akka aarsa dhiyeessan taasisuu fedhan godhanne mootiin kun. Deebiitu immoo rooba cabbii itti roobsise. Rooba cabbii kanaan beeyladoonni du'a sanarraa hafan kan achi keessa jiran inni sunis ni miidhaman. Midhaan rooba cabbiirraa akka dhuman taasise midhaan bilchaatatu ture yeroo sanatti akka harca'u taasise. Kanaanis yeroodhaaf rifate malee uummata sana gadhiisuu hin barbaanne. 8ffaa irratti immoo ishuma rooba cabbiirraa hafte sanaa fi kan biroo irratti immoo hoomaa hawaannisaa akka itti dhufu taasise. Adeemsa kana mara keessatti lapheensaa jabaateera waan ta'eef uummata kana akka gadhiisuuf hayyamamaa hin taane. 9ffaa irrattis immoo dukkana cimaa raajii isaatiin Waaqayyoon yommuu itti fidu uummanni adeemsa kana keessatti uummanni Gibxii dhiphataa uummanni Israa'el garuu ifa argaa turanii jedha Waaqayyoon ogummaa isaatiin yommuu isaan tiksu jechuudha. Kanaaf gidiraa kana keessa darbee uummata kana gadhiisuu hin dandeenye dhumarratti du'a hangafaa itti fide isa kanaan rifate. Gaafa kana
maaloo uummanni kun otoo biyya keenya ba'anii nagaanii argannaa jedhanii warreen gorsitoonni mootii sanaa itti dubbatan illee hayyamaman taane garuu adeemsa kana keessa Waaqayyoon akka uummanni kun ba'anii deemaniif lapheessaa kan jabaate Fara'oon kun akka hayyamu ta'e hayyame garuu gaafa deemanii guyyaa sadaffaa immoo loltoota isaa duuba erge maaliif faayidaa irraa argatu sanatu ture isa sana waan dhabeef mootiin kun guyyaa sadaffaatti loltoota isaa gaafa duuba ergu wajjiin dhaqee kan isaan guyyaa sadiin deeman guyyaa tokkotti bira ga'e gaafa bira ga'uuf jedhu ummanni Israa'el ni dhiphatanii Musee irratti dubbii eegalan maaliif fuuldura isaanii gaafa ilaalan galaana diimaa yookaan galaana Eertiraatu jira duuba isaanii gaafa ilaalan isa halbee fi muraa isa nama ajjeesu kan qabatan loltoota Fara'oontu duuba isaanii jira ni dhiphatan gaafa dhiphatan maal jedhanii Museedhaani ummanni ati nu fiddee dhufte kuni as lafa onaa kana keessatti nu jeesuudhaaf biyya Gibxi keessa maal iddoon awwaalcha hin dhabameen nu gidirsuudhaaf jedhaniitu irratti gungumuu eegalan Museen yeroo kana harka isaa gara Waaqayyootti diriirse Waaqayyoonis kadhannaa Musee dhaga'eetu itti deebise akka kana jedheen Musee ulee harka kee irra jiru kanaan galaanicha rukkutii yeroo kana galaanichi siif qoodama isa sanarra deemanii ce'u jedheen bu'uuruma kanaan Waaqayyoon akkuma isa ajaje Museenis galaanicha ni rukkute iddoo lamatti qoodamee fi lafa irra deemanii ce'an akka isaan ce'aniin immoo loltoonni Fara'oon duubarraa dhufanii gaafa itti deebi'anii duuba dhufuuf jedhanii Waaqayyoon deebisii rukkutii jedheen ilaalaa Waaqayyoon idduma kamittiyyuu fala qaba idduma kamiyyuu mala qaba namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoon ni danda'ama waan ta'eef kanaaf ummanni Israa'el gama kanaatiin biyya Gibxi keessaa ba'anii gara iddoo isaaniif yaadamte iddoo dhaala isaanii biyya Kana'aan iddoo abdii sana akka galaniif galaana kana ce'an yemmuu ce'an obboleettiin Musee maal goote faaruudhaan Waaqayyoon ishee galateeffatte jechuudha kanaaf gidiraa kana keessaa bahanii Waaqayyoon adeemsa isaanii kana mara keessatti ergama halkan ibsaa guyyaa duumessaan halkan addeessaan isaan geggeessu ergamaa qulqulluu Mikaa'el sooraa kakuu moofaa jedhamuun kan beekamu qulqulluu Mikaa'eliin jalqabaa hanga dhumaatti godaansa isaanii kana keessatti isaan wajjin ture. Egaa as keessatti kan hubannu maalidha? Israa'eloonni yemmuu gidiraa kana keessaa ba'an tokkoffaa maalidha achi keessatti Museen kan inni taphate jennee gaafa ilaallu wantoonni mijatoon Museen qabu ture. Museen gidiraa kana akka hin argine taasisuu danda'a ture. Garuu maaltu ture? Isa kana keessaa akka sanatti jiraachuun barbaanne maaliif uummata Waaqayyoo hin beekne wajjin gammadu caalaa uummata Waaqayyoo beeku wajjin gidiraa fudhachuunaaf wayya jedheetu Museen uummata kana wajjin mana Fara'oon keessatti ilma Fara'oon jedhamu hin barbaanne uummata gidiraa fudhatu kana wajjin ta'ee gidiraa fudhachuu filate jechuudha. Gama kanaatiin Israa'eloota gidiraa Gibxi yookaan mooticha Fara'oon kana jalaa baasee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon kadhannaa qulqulluu yookaan raaja Musee kana dhagahee ummata kana gidiraa keessaa gara biyya abdii isaaniif laatamte gara Kana'aanitti akka galan taasiseera jechuudha. Kanas kan fudhate Waaqayyoon waggaa 40 guutuu nyaata samiirraa isaaniif roobsaa bishaan kattaarraa isaaniif burqisiisaa akka aduun isaan hin gubne duumessaan akka dukkanni isaan hin nyaanne addeessan isaan hoogganaa Waaqayyoon isaan waliin ture. Garuu uummanni kun ammas Waaqayyo irratti gumgumuu hin dhiisne Musee fi Aaroon irratti gumgumuu hin dhiisne maal jedhanii iddoo dammiif aannan maddu nu geessa jennee otoo si abdannu gammoojjii kana keessatti lafa onaa kana keessatti beelaan dhumuu fi iddoo dhugnu bishaan hin jiru waan nyaannu hin jiru jedhanii yaadda'an ilaalaa inni Waaqayyo wajjin jiru Museen garuu Waaqayyoon kadhate mannaa yookaan nyaata samiirraa lafa keessa immoo kattaa keessa bishaan maddisiisee isaaniin soore jechuudha. Kanaafin macaafa Maqaabiyaan isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 22 gubbaatti Fara'oonii fi loltoonni isaa yemmuu isaan sodaachisetti yemmuu isin sodaachisetti gara Musee iyyitanii jedhe. Gara Musee iyyitanii Museen immoo gara Waaqayyoo iyyee Waaqayyo immoo akka raayyaan yookaan loltoonni Fara'oon isin arganne maal godhe ergamaa isaatiin isinirraa golagi isinirraa ittis isinirraa dhorkee jedhee dubbata macaafa Maqaabiyaan isa duraa irratti. Kanaaf qulqulluu Mikaa'eliin jalqabaa haga dhumaatti godaansa isaanii keessatti wajjin ture. Isaan garuu
waan kana hin beekne uummanni Israa'el sun jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo maalidha jennee gaafa ilaallu akkuma jalqaba irratti isinii kaasee gargaarsi ergamootaa maalidha? Akkuma abbaan keenya Daawit Faaruu 33 lakkoofsa 7 gubbaatti dubbate ergamoonni Waaqayyoo namoota Waaqayyoo sodaatan ni marsuu qofa miti naannawa sana buufatanis ni fayyisu akkuma jedhame ergamoonni Waaqayyoo dhiphina dhala namaa wajjin ta'uudhaan nama akka jabaatu, akka cimu, akka Waaqayyo wajjin hariiroo isaa jabeeffatu gahee olaanaa qabu. Kanaaf gargaarsi ergamootaa dhala namaatiif olaanaadha jechuudha. Inni ergamoota kana ergummoo eenyudha? Waaqayyoodha. Maal jedhere? Jalqaba akkuma kaane ergamaa koo si fuuldura nan ergaa jedheetu abbaa keenya Museetti dubbate. Maaliif ergamaan sun maal waan godhuuf? Akka isa qajeelchu, akka isa hogganu. Maal jedheenii caafaticha guutuu gaafa dubbisu karaatti akka si eeguuf jedheen ilaala. Ergamaa kana nan erga jedheenii maal jedheen? Karaatti akka si eeguuf gara iddoo siif qopheesse akka si galchuuf kunoo ergamaa koo si fuuldura nan ergaa jedheetu akeekkachiisa wayimmootti dubbate. Maal jedheeni? Of eegii isa dhaga'ii isa kam ergamaan ani si fuuldura ergu sana dhaga'ii lakkiin jedhiiniin maaliif maqaan koo eenyurra jira waan ta'eef isarra jira waan ta'eef jedheen. Kanaaf Mikaa'el gaafa jennu kan akka Waaqayyoo eenyu? Kan akka Waaqayyoo eenyu jechuudha ka hiikumti maqaan isaa. Kanaaf Waaqayyoo maqaa isaa kanarra jira waan ta'eef qulqulluu Mikaa'el ergeetu uummata kana gidiraa keessaa baasee jechuudha. Uummanni Israa'el gama kanaan gaafa ba'anii as keessatti kan ilaallu maali? Namni uummata tokko hogganu tokko gahee olaanaan akka irra jirudha. Iyyi tarii uummanni sun iyyuu danda'a. Iyya sana immoo gara itti ilaallatutti hoggansi suni adeemsa sana keessa darbee uummata sanaaf rakkoo furuun akka irra jiraatu Musee irraa baranna. Abbootiin keenyas yeroo nuti sababa gidiraa cubbuutiin sababa adda addaatiin dhiphannu gara abbootii keenyaa gara qulqullootaa himanna. Qulqulloonni immoo maal godhu? Waa'ee cubbuu keenya Waaqayyoon kadhatu. Adeemsa kanarraa baranna jechuudha. Yeroodhaaf dhugaadha. Museen uummata Israa'el isaan foonii gidiraa Gibxi keessaa gara biyya abdii sanatti dabarse. Dhumni isaa garuu anaaf isin Israa'eloota foonii kan ta'an, Israa'eloota lubbuu kan taane akka biyya Gibxi ishee cubbuudhaan fakkeeffamturraa gara biyya Kana'aan ishee gaarummaadhaan fakkeeffamtuutti. Biyya Gibxi ishee fakkeenya Si'oolii taate keessaa biyya Kana'aan ishee fakkeenya jannataa taate kanatti akka galluutiif hundi keenya Waaqayyo wajjin hariiroo keenya cimsuu qabna. Akkuma Museen waa'ee uummata isaatiif soomaaf kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin hariiroo cimsate aniif isinillee ergamoota gargaarsa isaanii abdannee qulqulloota kadhannaa isaanii abdii godhannee nuyiif immoo soomaaf kadhannaadhaan cimnee hariiroo keenya Waaqayyo wajjin jiraachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kana akka raawwannuuf Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Sugnii fi araarri abbaa keenya qulqulluu Mikaa'el ergamaa hunda keenya irra oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Haga ammaatti kan nu barsiise, kan nu gorse, maqaan Waaqayyoo kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Asumaan dhuma irratti sagantaa akka kanaa qopheessuudhaan barnoonni sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo hunda bira akka ga'u akka humnaa fi dandeettii Waaqayyoon kenneefitti kakuu miidiyaan adeemsa akka kanaa keessatti argama waan ta'eef aniif isin immoo miidiyaa sagalee Waaqayyoo uummata Waaqayyoo biraan ga'u kana cinaa dhaabbannee jajjabeessuun nurraa eegama waan ta'eef gama danda'ame hundaan obboloota biraan sagaleen Waaqayyoo akka ga'u sheer gochuudhaan sagantaan kun akka uummata Waaqayyoo bira ga'u laayik gochuudhaan yuutuubii kana immoo sabskiraayib goonee akka jajjabeessuun asumaan ergaa keenya dhaammachaa asumatti xumurraa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Ol na qabdee Mikaa'el ol na qabdee jennee faarfachuuf maqaa Abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluutti ni amannaa. Amannee amantaadhaan ni faarfanna. Ol na qabdee Mikaa'el ol na qabdee
ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddii koo ohol na qahabde Mikaa'el ohol na qahabde ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddii koo hin darbaayyuun siinii baharraa kennaa sun martinuu tariira Mikaa'el si wajjin naaf fuuldura baate daandii koo sirreessuuf na jabeessiteerta akkanin gufaanne na jabeessiteerta akkanin gufaanne ohol na qahabde Mikaa'el ohol na qahabde ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddii koo akka har'a miti jiruun koo kaleessa rakkataa na jechuu martinuu na dhiisa mahadalaa namaati bakkan qabu ture Mikaa'el jechuu ani sol jedheera Mikaa'el jechuu ani sol jedheera ohol na qahabde Mikaa'el ohol na qahabde ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddii koo gaara haadha kootti jalqabdii na eegde ijoollummaa kaan koo ati solla qabde jiruun koo kaleessa utubaa na'aati kabajaa kan keeti anis naanna baadha kabajaa kan keetiif anis naanna baadha ohol na qahabde Mikaa'el ohol na qahabde ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddiin koo hawwi kiyya kana inni bara baay'ee kahadannaa kan keeti arnaaf milkaa'e jaalala kan keetiif hidhamtee lapheen koo ani siin sagada Mikaa'el hirphaa koo ani siin sagada Mikaa'el hirphaa koo ohol na qahabde Mikaa'el ohol na qahabde ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddii koo ohol na qahabde Mikaa'el ohol na qahabde ani eenyu waltajjirra kan na dhaabde dihinni kaan koo mufateera dihinni kaan koo naaf dhaabannaan Mikaa'elatti maddii koo. Tole hordoftoota keenya sagantaan addaa keenya guyyaa har'aa kan hanga yoonatti hordoftani hanga dhumaatti viidiyoo kana waan daawwattaniif
guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guyyaa biraa sagantaa addaa biraan hanga walitti deebinutti fayyaa nagaa nuuf ta'aa. Horaa bulaan isiniin jedha. Nagaatti.